Akkam jirtu hordoftoota jaalala dhugaa qophii keenya kaardhaatiin dhimma baay'ee namatti tolu dhimma jaalala baay'ee namatti tolu tokko wajjin laalla. Namoota chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe yoo gootan baay'ee irraa fayyadamtu. Viidiyoon kun yoo isinitti tolamu laayikii gochuu hin dagatina. Walqunnamtii saalaa booda niitiin kee jaalalleen kee friendiin kee erga qunnamtii saalaa waliin gootaniin booda maal sirraa barbaadu wantoota ja'a erga walqunnamtii saalaa raawwattanii geessitaniin booda niitiin kee haati warraa kee jaalalleen kee sirraa barbaadan ilaalla hanga dhumaatti na wajjin tura. Har'ammaa arrabni namoota tokko ammumarraa osoo gara mata duree kanaatti hin dabrin tura natti mul'achaa jira jechuudha. Maatii jaalala dhugaa namoota taatan namoonni baay'een miseensi maatii jaalala dhugaa naamusa gaarii akka qabdan komentiin keessan ka hanga amma isin naa kennitan baay'ee na jajjabeessee laayikiin isin na gootan humna naa ta'e hedduu galatooma. Garuu namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatanii mata duree kana waa'ee walqunnamtii saalaa qofa waan jedhuuf waan dhageettanii fi akkanatti hin aarree yookaan ammoo akkanatti hin mufanneen isin gaafadhaa jechuudha. Maatiin kiyyaa maatiin chaanalii kanaa akka gaariitti yoo waan isaanii hin taanillee yoo jiraatu taate yaada yoo qabaattan yaada keessan karaa gaariidhaan na gorsitanii akkana ta'uu qabaa akkas ta'uu qabaa naan jettan hedduu galatooma. Garuu namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatanii komentii bira dhuftanii mata duree walqunnamtii saalaa jedhu qofa waan dhageettanii fi na arrabsitanii fi dhiifama naa godhaa an arraba arguu waan hin barbaanneefiin ammumarraa bolokkii isin godhaa jechuudha. Kanaafuu arraba hin barbaachisu jechuudha. Akkuma mata duree irra kaase mucaan kun maana munaagaa maala haasa'aa waan akkamii dubbataa jettanii akkanatti naarree yaada qabdan karaa haala gaariidhaan yaadatti keettan sunitti naa kaa'a isiniif deebisaa jechuudha. Kun akkanaan osoo jiru har'a waa'ee walqunnamtii saalaa irraa haasofna. Kan wanni dubbadheef waa baay'ee na ajaa'ibuufi. Namoonni baay'een waan kana dhoysanii yookaan ammoo dubbachuu hin barbaadanii waan gubbaa dibanii biraa deemanii jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa fudhannee uummanni Itoophiyaa akka daataa nama mul'isutti gara miliyoona 110 olii deemu jira jechuudha. Kan keessaa uummanni Oromoo gara miliyoona 60tti siqaa jechuudha. Namoonni kun hunduu dhalatanii kan guddatanii kan wal horanii fi yookaan akka abaaboo mukarraa buqqifamanii yookaan ammoo akka waa wayii lafa keessa ol biqilanii osoo hin taane walqunnamtii saalatiin wal baay'isanii jechuudha. Kuni uumamuma fedhii rabbiin nu keessatti uume jechuudha. Lakkoofsi uummatas kan ida'aa jiruu fi sababuma kanaafi jechuudha. Kanaafuu kun waan dhofamuu qabu miti waan addunyaan guutuun beektu kanarraa wal qabate odeeffannoo wayii siinii kenna. Jecha walqunnamtii saalaa jedhu kanarratti Google daataa wayii gadhiise ture waggaa tare keessa. Daataa sun keessatti addunyaa irraa Google irratti jecha walqunnamtii saalaa waa'ee walqunnamtii saalaa yookaan ammoo viidiyoo walqunnamtii saalaa laaluun yookaan viidiyoo seksii laaluun yookaan ammoo poornoo jecha jedhu laaluun persentii 98 Itoophiyaa keessaa wanni Google irraa laalamu waa'ee walqunnamtii saalatiin wal qabate jedhee Google ifa baasee jira jechuudha. Kana jechuun fiilmii walqunnamtii saalaa waa'ee poornoo ilaalchisee fakkeenyaaf dirqisanii gugguuleedu ijoollee xixiqqoo akka godhan agarree jirra jechuudha. Kun waan dhaga'uufillee waan gurraan mataanillee yaaduuf daa'imman akkas godhuun suni waan baay'ee tokko namatti ulfaatu jechuudha. Garuu kun ka ta'uu jiru biyya biraa osoo hin taane biyyuma nu biyya keenya jennee waamnu keessatti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha namoonni waan kana baay'ee ol godhanii akka amantiillee yoo deemne amantiin hundinuu jechuudha gaa'ela dura walqunnamtii saalaa raawwachuun dhoorkadhaa jechuudha akka amantiitti. Erga gaa'ela godhattee erga heeruma godhattee erga cidha godhatteen booda erga wal fuuteen booda gaa'ela sirrii gaa'ela seera qabeessa haala suniin raawwattaa jechuudha. Walqunnamtiin saalaa seera qabeessillee yeroo sun ta'aa jechuudha. Garuu nama meeqatti seera kan hunda guutee gaa'ela raawwatee walqunnamtii saalaa qofa godha yoo jenne gaafii deebii baay'ee barbaachisu jechuudha. Maaliif namoonni baay'een osoo waliin fuudhin yookaan ammoo gaa'ela dura raawwatu jechuudha waan kana. Garuu namoonni baay'een waan kana dubbachuu hin barbaadanii jechuudha. Ammoo
waliinuu beennaan namni meeqattu waan kana yookaan ammoo walqunnamtii saalaa osoo gaa'ila hin godhatin raawwata. Even gaa'ila keessa jiraatanitu kadeemanii akka biraa ta'anii jiru jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Hawaasa keenya keessatti wanni kun dhokatee jira garuu ifa baafnee dubbannaa jechuudha. Walqunnamtii saalaa erga godhanii geessaniin booda dubartoonni yookaan ammoo niitiin kee yookaan haati warraa kee sirraa maal barbaaddi? Nama dhiiraa ilaallataa kuni jechuudha. Kitaaba wayii ka qorannoo waa'ee kanarra geggeeffame wayii tokkoon dubbisee jechuudha. Kitaabni kun maal jedhama? 30 things women want after sex jedha. 30 things women want after sex jechuun wantoota 13 kan walqunnamtii saalaa booda dubartoon barbaadanii erga walqunnamtii saalaa geessanii raawwatanii booda yeroo sunitti wanta barbaadanii jedhu jechuudha. Garuu ani wantoota kana walitti qabee walitti cuunfee 6 deebisee jira jechuudha. Tokko tokko ka wal fakkaatanii jira, tokko ammoo ka irra deebi'an jedhamanii jira, ka aadaa keenyan waliin deemu wajjin walitti qabee cuunfee 6 deebisee haala isinii toluun haala isinii hubachuu dandeettaniin isinii qabadhee dhufee jira. Wantoonni 6 kun ka dubartiin walqunnamtii saalaa booda barbaadan maali yoo jenne inni tokkoffaan dhungoo barbaaduu jechuudha. Dhungoo barbaaduu jechuudha. Walqunnamtii saalaa booda fakkeenyaaf dhiironni baay'een akkuma walqunnamtii saalaa raawwataniin booda achi garagalanii rafanii kan jedhu dhaga'ee jira. Garuu waan akkasii sun gaarii miti jechuudha. Maaliifini haati warraa tanteetuun erga walqunnamtii saalaa si wajjin gooteen booda akkatiin jaalala sii qabdu waan kana qofaaf akkati siin barbaanne akka mirkaneessituuf sirraa barbaaddi jechuudha. Kanaafuu dhungattee akka waan agartee nama jaalala isii qabu mul'istuuf jechuudha. Akka isiin uf keessatti sitti boontu ufiitti qabdee hammattee dhungachuu qabdaa malee walqunnamtii saalaa geessine geeffadha achi booda achi gargalee rafaa kun fedhii dubartootaa hin guutuu jechuudha. Keessumattuu dubartoonni yeroo walqunnamtii saalaa godhan sun qofa osoo hin taane erga godhanii geessaniin boodas xiyyeeffannoo waan barbaadduuf waan akkanaa kana godhuufiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Keessumattuu erga walqunnamtii saalaa gootanii raawwattaniin booda achirraa garagaltee rafuun kun baay'ee gaarii miti jechuudha. Inni lammaffaa immoo itti himuudha. Maal itti himtaa? Wanni ati itti himtu ansi jaalladhaa jettee afaaniin itti dubbachuu qabdaa jechuudha. Ansi jaalladhaa, ati barni bareeddaa. Even keessa dabartee walqunnamtiin saalaa har'a goone kun haala gaariidhaan naa ta'ee jetteen isa gammachiisaa jira ka jedhu keessatti uumamaa jechuudha. Namoonni baay'een akka aadaa keenyatti waan agartee waan akkanaa kan godhuu itti ulfaata. Garuu haa ta'u hundallee yoo goone tokko tokkoon yoo gootan baay'ee jaalala walqunnamtii jaalalaa keessatti jijjiirama baay'ee isinii fidaa jechuudha. Itti himuu ansi jaalladhaa yaada garagaraa itti dubbachuu malee geessite achi booda achi gargaltee yookaan ammoo biraa deemu waan akkasii sun gaarii miti jechuudha. Xiyyeeffannoo kennuufi qabdaa ansi jaalladhaa ati jaartii haadha warraa kiyyaa baay'ee natti toltee baay'ee na gammachiiftee jettee itti himtaa jechuudha. Ka sadaffaa immoo hammachuudha. Ufi qabdee hammattee kun hunduu wal fakkaataa jechuudha. Garuu hammattee harka kan kee hammachaa akka yeroo walqunnamtii saalaa gootan yookaan ammoo dhungattee bakka garagaraa tuttuqxee jechuu osoo hin taane ufuma qabdee hammattee yoo rafuullee barbaadde akkanatti ufitti qabuu qabdaa jechuudha. Erga walqunnamtii saalaa gootanii geessitaniin booda jechuudha. Kun ijoollee dhiiraa warroota dhiiraa ilaallataa jechuudha. Kana dubartootaaf gootanii jechuudha. Inni arfaffaan ammoo dhidhiibuudha jechuudha. Akkamiin dhidhiibdaa? Intuttuidha jechuudha. Akkana mormallee taanaan yookaan ammoo bakka garagaraallee taanaan mataallee taanaan dhidhiibdeti akka waan nam sukkuumu gootaafii jechuudha. Kun jechuun maaliin inni na wajjin jira, inni na gammachiisu fedhaa, fedhii kan kee yookaan ammoo carraaqqii ati sii qabdu uf keessa isii keessatti uumaa jechuudha. Kanaafuu erga walqunnamtii saalaa geessiteen booda geesse jettee achumatti hin dhaabatu jechuudha dubartoota biratti. Kanaafuu dhidhiibuun yookaan ammoo tuttuquun isii keessatti gammachuu daran
uumafi jechuudha. Uffisuufi maal uffistaafi waan sibir jiru uffata huccuu halkanii ka uffatan jechuudha. Huccuu halkanii sun uffistaafi jechuudha. Birdi lipsii yookaan ammoo waan akka blankeetii kana gubbaa keettafi jechuudha. Malee ufii kan keetii ansoola kan kee waan kan kee marattee achi gargaltee irra rafnaan kuni fedhii kan kee qofa geessitee achi booda akka isii darbiteetti waan lakkooftuufi uffisuufi qabdaa. Huccuu yookaan ansoola akkasitti hin qorranne uffisuufi qabdaa jechuudha. Yoo raftee akkasitti haala gaariin sirreessitee uffisuufi qabdaa. Ammoo ka warra shamarranillee shamarran maal akka godhuu qabdan sagantaa viidiyoo itti aanu keessatti isinii qabadhee dhufaa jechuudha. Hin uffiftaafi jechuudha. Akka gaarii uffisteefi kun ijoollee dhiiraa ilaallata. Uffisteefi erga wal quunnamtii saalaa geessitanii booda huccuu uffifteefi gammachiisuu qabdaafi jechuudha. Inni ja'affaan ammoo hojjechuufi maal hojjettaafi yoo isiin ganama lafaa kaatee nyaata yoo dandeette waan akka ciree yoo godhuu dandeette godhuufi qabdaa jechuudha. Garuu dirqama hojjechuu hin qabduu jechuudha. Hin beekaa wanni kun nyaata godhuun namoota baay'ee keessumattuu dhiirota biyya keenya irratti baay'ee ulfaata jechuudhaan akkamitti nyaata dubartii godhaa ka jedhu yaadni akkasiisullee hin jira. Garuu haga dandeetteen ati ufii keetii waan sun baatee godhuu osoo hin taane fakkeenyaaf daabboof shaayii illee akka taate bittee fi ofiddee carraaqqii kan keetitti murteessaa jechuudha. Asitti waanuma ati gootee fakkeenyaaf ashagamillee alaa bittee hookan kunoo ciree kee kan nyaadhu jettee yoo kenniteef kanuma laalanii jechuudha warri dubartoota. Malee ati kaatee dirqama distii fuutee kan godhuu hin qabdu jechuudha. Haga dandeettu fedhii sii qabdu jaalala sii qabdu ibsuufi qabdaa si wajjin jiraachaa jirti. Haadha warraa keetii jaalallee keetii wajjin jiraachaa jirtanii haala kanaan yoo hojjetteef yoo nyaachifte sirraa gammaddii jechuudha. Warra quunnamtii saalaa erga godhameen booda dalagaan dhumee achirratti dhaaba. Quunnamtii saalaa goone fidhee jennee jala murree biraa deemuu hin qabnu jechuudha. Sagantaa kanarraa wanti wal quunnamtii saalaa boodas godhamu akka jiru akka irraa barattan abdii guutuun qabaa jechuudha. Kalaa roomaantik ta'ee maaliif namoonni roomaantikii taatanii ni beektu jechuudha. Namoota ammoo roomaantikii hin ta'inii fi waa'ee akkanaa kana barumsa gaarii akkasii ta'ee fi akka ammoo waan kana egerii gootan abdii guutuun qabaa jechuudha. Maarree hordoftoota koo sagantaa dubartoonni maal godhuu qabu wal quunnamtii saalaa booda dhiirota hiriyaa isaanii gammachiisuu fi maal godhuu qabu ka jedhu isinii qabadhee dhufaa jechuudha. Viidiyoon kun isinitti tole laayikii godhaa yoo ammoo isinitti hin tolin dislaayikii godhaa sheer godhaa maatii biraa gahaa. Ammoo viidiyoon chaanalii jaalala dhugaarraa gadi lakkifamu yeroo hunda akka isin ga'uu fi sabskiraayib gochuun dagatina. Viidiyoon barumsaa baay'ee gaarii ta'e kan yeroo hunda waa'ee barumsaa irratti xiyyeeffate isinii qabadhee dhufaa jechuudha. Sagantaan har'aa haala gaariin akka jaalattan abdii guutuun qabaa. Ammoo ispoonsara keenya nuu kennitaniif hedduu galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan.